Hayyee xiqqeessineetuma dhaggeeffataatiin gara sagantaa kennaatiitti deemna. Sagantaan ani qabadhe isiniin dhufee akkuma mata duree irratti tuqee Asaffaa Kuush akkasitti ajjeefamuun isaa Oromoo maal yaadachiisa jedhamee qabxii jalqabaa irratti galatoomii sheer waliif godha. Asaffaa Kuush maal fa Oromoo yaadachiisa yoo jenne Oromoon nama hedduu haga har'aa kama iyyafattu ebaluu kenna bakka kana bu'ee dhabneen iyyafattu guutuun isaa akkanumatti nyaatamee dhumate. Yaa Oromoo guutuun isaa akkanumatti olii gadi maranii yeroo tokko bakka akkasitti hidhame yeroo tokko bakka akkasitti hidhanii yeroo tokko godina akkasii keessa hidhaa jira osoma jedhani gaafa kaan ajjeesanii kunoo bosona keessa darban. Hardhaan tana ammoo namni keenya ummanni keenya dammaqina qabaaf bakka cufaan waan nurra ga'u wal biraan gahaa jira. Kanaafuu rabbiin galanni haa galu. Dhiiroo wanni mootummaa kana morminuufi suusii haasayaa qabaannee yookaan suusii sooshaal miidiyaatiif miti waan ta'aa jiru waan deemaa jiru argu jiru. Kanaaf duguuggaa sanyii Oromoo irra raawwatamaa jira. Kanaaf mucaan har'a akkasitti galaafatamee reeffi isaa bosona keessatti argame kuni wanti inni dalage yoo jiraate gumaa abbaa isaa hadiinni ajjeesee akka hadhe isa bosona keessa gatan kanatti ajjeesee bosona keessa gate gumaa abbaa isaa baafate. Sillee akka abbaa kan kee bosona si gatanitti bosonatti si ganna jedhaniituma ajjeesanii bosona gatan kaa'isallee bunu. Inni gaamu garuu guma abbaa isaa qabaaseeti abbaa isaa bira dhaqee akka dhiira. Waa hubadhu ammoo tana keessa waa yaadadhu yaa Oromoo. Fakkeenyaaf torbaan lamaan dabran kana keessa Dr. Hussein Kadir hayyuu barsiisaa yuunivarsiitii qaroo ummata fuudhanii olii gadi naanna'aa turan garana buutee isaa dhabamsiisanii. Ammoo guyyaa sadii dura mana murtii sulultaa maalitti dhiyaataa jiraa jedhaniiti oduu akkasii dhageenye. Dura kunnoo baale agaarfattiidhaan Finfinnee qabanii achirraa fuudhanii gobba geessan. Gobbarraa fuudhanii kutana godina addaa naannoo Finfinneetti deebisanii. Wanni olii gamman marsiisaniifi nyaachuuf yaa Oromoo nyaachuuf waan biraa takkallee isinitti mul'ate. Fakkeenya mucaa kana amma yoo kun oduun garagaraan baale hidhan Salaalee keessaa qabanii gaafa duraa mucaa kana Salaalee fuudhanii baaleetti faana isaa dhabamsiisuuf laalaa baalee fuudhanii deebisanii Salaalee keessatti isa galaafatan. Yaa Oromoo laalimee dubbita Dr. Hussein Kadirille akkasitti irra maraa ture. Ammallee wanni biraa wanni jiru Oromoon hiriira kanaaf gabbaanaan Jawaariin faallee mana cabsitee nu harkaa baafte akka duraa waraana gahaa hin qabne akka duraa waraanaan ukkaamsuu hin dandeenye Jawaar faallee naannoo Amaaraa keessatti hidhamuu jedhaa jira. Baqqalaan faallee naannoo Amaaraa keessatti hidhamuu jedhaa jira. Gaafa achi galee ka maali reema inni iyyaafanna lamuu deebine inni iyyaafatta Oromoo ammaan tana bukussanii funyaan qabanii qabsoo itti fufaa jirtu tana Finfinnee matana yoo midhaanii bishaan ol seenuu dhooggitan sangoota jarri uummata saamtu tana yoo ol seenuu dhooggitan jaalattee osoo hin taane guyyaa lama sadi keessatti Jawaariin ni baafti. Jawaariin hayyoota Oromoo wayyaanee harkaallee Baqqalaa Garbaa Dr. Mararaa fa'a gaaf dura akka itti baafne bokossaniituma akkanatti bakka kamiin hafuura baafachuu dhogganii cinqii isitti fidaniiti qabaaf. Har'a ufiifuu bilisiginnaan cinqii guddaa keessa jirti. Cinqii kanarraan cinqii biraa
rakkoo tanarraa rakkoo biraa itti ta'anii hayyoota teenna hiisisu. Mootummaan kun yoo ufiif jedhe gad dhaabate hayyoota tana hiike lola oofu kanallee dhaabee gara mariitti deemu. Akka olii gamma marsiisanii hayyoota teenna mara qalanii nyaachuu deeman kanatti wama takka aangoo irra turuun hin danda'amu kana ofitti mukatti. Jaanjoon bilisiginnaa. Akka dhiigni ilmaan Oromoo jiguun Oromoo dhiigni dhabu. Akka lafeen Oromoo cabduun Oromoon lafee ofii cabsitee qabsoof gabbaati. Mucaa kana qabanii harka isaanii keessa jira. Maaliif ajjeesuun barbaachisa? Yoo yakka dalage nama ajjeesuun egaa abbaa isaa ajjeesuu yakka hin ta'in, abbaa isaa ajjeesanii bosona gatuu yakka hin ta'in, inni nama abbaa isaa yoo ajjeese yakka ta'e hayyee yakka jedhan qaban seeraaf dhiyeessan harka poolisaa jiru ragaan addunyaa guutuu viidiyoo isaan irraa waraaban. Amma ammoo maaf ajjeesuun barbaachisa? Harka isaanii keessa jira yakki biraa kan mucaan kun dalagu jira. Yoo fedhan umrii guutuu itti murteessuu hin danda'ani. Moo seerri ajjechaa kun Oromoo qofarra hojjate. Sanuu ajjeesanii muka keessatti darbu akka allaattiin nyaattu. Allaattiin isii haa nyaattu. Yaa Oromoo, furmaanni rakkoo keenna numa mataa keenna Oromoo. Abbaa biraa irraa keenna. Furmaanni biyya alaa faranjii irraa argamullee tokkolleen hin jiru. Gaafa ati jabaatte qofa faranjiinillee waan kee dubbatti. Kanaaf ragaan TPLF ragaa gahaa. Isaan misaayila bakka 2-3 darbinaa addunyaan guutuuni gurra isii fi ija isii Tigraay irra qaban. Yoo Oromoon ol kaatee Oromiyaa keessatti bilchiginnaa tana gadi ba'u ol seenuu isii dhoogite. Furmaanni dubbii gabaabaa. Furmaata fidu ammallee yaada warra sooshaal miidiyaa. Ana dabalatee warra sooshaal miidiyaa irra Bilismee jajjabaadhaa rafuun jirra sochootti hin jirru. Diinni nu dursu jira sooshaal miidiyaa irratti. Kijiba qofaan lafa guutanii ummata keenya bulchaa jirtu jira. Afaan banee kijibaan kun ol ba'ee ummanni dhibbarraa dhibban nu deeggaree. Ummata dirqiin kaan rasaasaan sodaachisanii kaan hidhaan sodaachisanii horii irraa saamaa. Sangaa haganaa nu kennan. Godina dirqiin irra kaayanii ganda dirqii horii irra kaayanii midhaan irra kaayanii midhaan hagana kennaa godina irra kaadireen ummata dirqiin sodaachistee irraa guutuuti. Yaa ummata keenya isinillee barri ni dabra. Gadi jedhaa isinii naqaa dhoorgadha waan keessa waan keessa nama dhoorgadha. Wata akkallee qabsoo biraa jirraa barbaada. Wama keessa dhoorgadha. Wal qayyadiin kun si warritti gadi hin bayina. Gabaa laganna jennaan gabaan dhagini. Ilmaan tantee miliyoonii meeqa mana hidhaa jiru. Kumni 30 ol ka mana hidhaa jiru. Garaan itti ta'aa jiru. Lagan lakkeerroo amma godhaa jirtu kana milkeessa. Waan Wama takka yaadina biskinnaan iddoottee jirtu waan hirme nyaate dikko manyaatuu barbaade dikko. Wayyaanee ganna 27 lafa keessa gad fagaatte sanu ni kufsitte yaa Oromoo.
bilsiginnaani waan harka tokkoon qabanii daddaasanii achi darban jechuudha waan doozarii itti barbaadanii kan waan dubbii dheertuulee isin itti haasa'u warra sooshaal miidiyaa waan isin jedhee mee kijiba warraa kana harkaa haa fashaleessin bakka maratti fakkeenyaaf footoo Yukureenii fuudhaniiti Abiyyi Ahmad godhaniiti sooshaal miidiyaan ol guutan akka Abiyyi nama lola keessa jirutti Abuun beeta mangistii keessatti makalaakaa hidhatee taa'u sibiila hidhatee taa'u bakka lolaa maal godhaa onnee eessaa fidee dhaqa gootummaan isaa Oromiyaa keessa qofatti Oromoo qofatan ta'a yaa Oromoo hayyoota ta'e nyaachuuf deeman tanuma jiru hayyoota ta'e nyaachuuf deeman akka itti nyaatan bifa biraan qabdi akka midhaa kana hadha ila gan baatii torba muumee guddaa sooshaal miidiyaa irratti haasofsiisan olii gammarsiisaa dhaqanii mee kana ajjeefnee Oromoo tana waan taatu laala jecha ajjeesanii hubatu akkanumatti ajjeefnaa jecha kaawwalee akkanumatti nyaannaa jecha Dr. Hussein Kadir miidiyaalee addunyaa guutuutti dubbate hagana bulchan wanni olii gammarsiisanii hafuura bahuu dhooganii bakka kana jira mana hidhaa kana jira abukaatoon isaa halkanii guyyaa barbaade irra gale abukaatoo kanneen halkanii guyyaa sodaachisu jiran isaan ammoo seera biyyattii akka seerri biyyaa jedhutti hayyoota siyaasaa kanaaf mormu yoo Oromoon rafe ammootu yoo fedhan warruma abukaatoo isaanii qaama infoormeeshina xixiqqoo tana irraa argannu lubbuun jiranii isaanii dhukkubsatanii isaanii maaltu deemaa isaanii kanayyuu irraa argachuu jiru kan himu yoo feete karaa isaa mursiisanii yaa hayyoota ta'e qofa osoo hin taane ila abukaatoon hayyoota ta'e dhaaban yeroo ammaa doorsifamaa sodaachifama waan garagaraatti kana beekuu qabda absootaan seefamatu kana cufaaf murattee gadi ba'uu kan murattee gabba'uun qawwee hidhachuun Nama hankee dhooggan lagan jedhani lagan shunkurtii teshaadhaa kee gabaafate midhaan kee gabaafate kakabsu waan nyaatu oolaaree kan ta'e lubbuu kan ta'e kindeete gabaafate meetii na bookkisee bakka maraanu nyaatu kana yoo woma nyaatan dhooggatte Oromoo woma inni nyaatu yoo dhooggatte akkasi kennan si kadhate waan ati jette go kanuma biraa absoo hidhannaa qawwee qofaa miti yaa ka hidhannaa itti beekullee waan gurguree haqabsoo karaa nagaa waan gootu beeki gadi bane furmaata nama biraa irraati barbaadu tokkoon kan gahee kee bahe namni tokkochi waan ofii qabu waan gadi baasee gabatti inni gurguree mootummaan irraa qarata argate yoo mana isaatti hambise qabsoo jira yoo walgahii waan gadi bahuu dide qabsoo jira yoo waan gadi isaa keessatti ta'u infoormeeshin uummataan gahe qabsoo jira badiilee mootummaan raawwachuu deemu kijiba mootummaan raawwatu cufa yoo saaxile qabsoo jira qabsoo gugurdoo tabas yookaanii fi qawwee hidhattee yookiin taankii yaabbattee loltuu miti qabsoo xiqqoon ati dalaytu mootummaa irratti akka walgeettuun dhiibbaa guddaa uumti wanni qabsootti isin kaasuu dhoogge yaa Oromooti yata biyya keessa jirtan sodaachuullee akkan ta'in hubadhee jiraan qabsoo godhaa jirtan tana tuffachuu jirtan
qabsoo lagannaa tana tuffachu jirtan wayyaanee maaliin kuffitan yaadadhaa kan wayyaanee qawween kuffifne no akka jettu oppiidiyoon kuffifte no qabsoo tantee taati waan qabdu harkaa gadi dhaabdetu isii kuffise konkolaataa karaa dabru ati dhoggite isii kuffise gibira ati dhoggate isii kuffise midhaan ati gabaa fiduu diddetu isii kuffise hoolaa re'ee lukkuu sangaa kan kee ati gabaa fiduu diddetu isii kuffise nafxanyaan ama finfinnee keessaa afaan bantutuni Gondarii Gonjamii afaan bantutuni lukkuu takkatti killee lukkuu raayyaa ittisa biyyaatiif hin kennin ati sangaa guurtee kennita ammoo diinni kunoo ilma kan kee kaan ajjeesee bosona sii darba kaan ammootu bakka fedhetti rasaasaan dha'ee si ajjeesa kaan ammootu mana hidhaatti sii guuru kaadiree si keessa deemtee mallaqaanuu sirraa bittuttuu hin gurguratin horii kan kee kennu bilaashi kennuu dhiisi kaadiree makkiisi kiisi ibaaftee sirraa bittuttuu horii kee hin gurgurin dhoorgan ni gurguratta haa lafa sii nyaatu lafa nyaachi marga nyaachifadhu haa nyaatu ittiin qotadhu lafa sii haa qotu ka diinaan qallabdu hin qabdu diina ofirra qallabdu ka si nyaatu ka hayyuu kee nyaatu ka ilma kee ajjeesu ka abbaaf ilma walirra si ajjeesu maaliif qallabda maaf qallabuun barbaachisa wama qabdu jalaa ol kaawwadhu qabsoon jedhaa jiran yaa Oromoo hin tuffatin qabsootan uf yaadadhu waan ganna shanan dabran kana keessa gooteetiin qabsootan wayyaanee ariitee biyya isiitti galchite yaadadhu sanu wama yoo san goote godhi ammallee warri naannaaf Finfinnee jirtan hayyoota teenna tana ufirra kaayaa guyyarraa torbaan irraa tokkoon keessan torbaanii yoo xiqqaate torbaanitti bulii 2-3 dhaqaamee gaafadha balbala itti tumaa ganamaa galgal mana hidhaa Qilintoo jedhan kana ganamaa galgala dhaqa afaan baasaa ni gaafan ni agarra jedha akkuma ati calliftuun jara nyaatuufi qopheeffata warri Oromoo halkanii guyyaa hirriba dhoogi halkanii guyyaa waan hayyoota teetii dubbadhu halkanii guyyaa waan qabsoo tanaaf mala dha'i bakka ciiftutti qabsoo waa baay'ee jira waan baay'ee mee kaadiree ganda keessa deemtee si dhibdu ka inni biizii si godhuu miti atillee isa biizii godhi isuma biizii godhi qabeenya qabdi waan horattu qabdi wama isiin horattu kana harkaa dhaba godhi yoo lubbuu isaatitti illee bu'ini mee akka gaafa san inni mootummaa hojjatuu fi qabeenya isaatiif waan qabuuf hojjatu laalta poolisuma Oromiyaa tasi ajjeeftu tana ufi dhiyeessi aga dandeettuun nyaachisi obaasi obboleeyyan teen ajjeesiin jedhiin gorsi kaadire masonuu gorsi gadhaabadhu mootummaan kun hin kufa ummata keetitti hin taphatiin ummata kana waliin jiraatta ummata keen saamsisiin ummata keen ajjeesisiin jedhiin gorsi qabsotun yoo maaf na gorsitaaf siidhe yookiin si ajjeesellee si ajjeesu maaf kana naan jetta garii ammoo ka itti dhagahamee wanni naan jedhaaran kun dhuga jedhee maluma waanuma deemu kanaa bar information asii kenna kanatti deemaa jira kana godha nuti asumaa fakkeessina kanatti deemaara kana godha qabsoo godhutti jirtu hin tuffatin dubbiin tiya gabaabduun tana akkaataan itti nadhii gammadaa fa'allee nyaatan akkaataan itti dabbasaa guyyoo fa'allee itti dhabamsiisan akkaataan itti Yusuf Baatii fa'allee itti dhabamsiisan akkaataan itti warra Oromoon bakka kana bu'ee dhabe ilma kiyya gaaf akkanaa qabanii bara akkanaa qabanii gara na buutee mana hidhaas akkanuma ajjeefamee bosona maraatti darbame dhiiroti bifa biraatti ittiin ajjeefamne ilmi Oromoo
kanuma kuni mallattoo biraan barbaadin warri hadha wayyaanee diina godhee nutti himu diinni isaan mataa isaanii warra hadha biltsiginnaa ta'e kakaleessa ODP kadheen gadda OPDO san bifa biraan qabdu jarri warri nama kenna hayyoota teenna lafarraa fixe deeroo booji'amtoota Oromiyaa keessatti diriirsanii nu biraa deeman tana haga isii buqqiftee ufirraa galchitutti akka wayyaanee ufirraa galchite ilmaa wayyaanee tanallee bixxillee wayyaanee tanallee haga buqqiftee ufirraa galchitutti Oromoon du'uun irraa hafu hidhamuun sirraan hafu saamamuun sirraan hafu sodaachifamuun sirraan hafu kuni cuftinuu ittuma fufa tanaaf furmaanni qabsootee tagootu diqqoo gootun tuffatiin sanuma jabeessi bakka jirtuun nagahaan bula.